Kamu guyyaa aceeti guyyaa aceetti wareegamedha. Guyyaa acee wareegamu wanta aceen nuun jedhe yaadachuun dirqama keenya akka Oromoodhaaf tokkummaa hidhee qaame kana innis immoo kaayyoo inni irratti wareegamee sana galmaan ga'uudhaaf immoo hundi keenya guyyaa sana yaadannoo isaati. Guyyaan irraa Juun 29 guyyaa wareegama artistii keenya jaalatamaa fi qabsaa gameessa Oromoo guyyaa wareegama isaa yaadannoo waggaa tokko isaa kabajuuf magaalaa Naayiroobiitti Keeroo fi qarreen Oromoodhaa bakka biyya baqaatti jiru kabaja isaatiif. Guyyaa kanarraa gadda guddaatu natti dhaga'ama garuu gadda natti dhaga'ame keessaa tokko artistii beekamaa Goota Hacaaluu Hundeessaa otoo sabaa fi sablammii otoo addaan hin qoodiin kutaa fi Oromoo hundaaf kan du'e. Guyyaan kun Oromoodhaaf guyyaa gaddaa guddaadha. Guyyaa Oromoon hedduun mataa isaa gaditti qabatedha. Guyyaa artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa jedhamne anis har'a guyyaa gaddaa kana yaadannoo isaati. Har'i guyyaan kun guyyaa kana kabajuudhaaf bahee jira. Tokkummaani humna tokkummaa. Tokkummaani humna tokkummaa. Tokkummaani humna tokkummaa.